Harri bitootessa 19 barkuma lamaa fi 20 akka lakkoofsa faranjiitti barkuma lamaa fi 20 irratti argamna. Amma akka gamtaa qeerroo bilisummaa Oromootti ibsa tokko baasnee jirra. Ibsi kunis maal jedha? Waa'ee dhimma weerara lafaa bifa maaster pilaanii qindaa'aatiin yeroo darbe adda citee hafe irra deebi'anii akka haaraatti mootummaan kun paartiin biltsiginnaa lafa qotee bulaa keenya uummata yookiin qaama biraatiif qoodaa jiraachuu ilaala. Kana akkuma dhageenyeen gamtaan qeerroo bilisummaa Oromoo karaa gamtaa isaa ibsa baasuudhaan balaaleffatee mormee jira. Egaa waa'ee gamtaa qeerroo bilisummaa Oromoo yennaa dubbannu akkuma hundumti keenya iyyuu yaadannu akka caasaa dhaabaatti hundeeffama adda bilisummaa Oromoo bara 1973 kaasee akka caasaa yookiin qaama dhaabaa ta'ee dhaaba kana jalattidha kan inni hundaa'e. Qabatamaan sana duras hojii dhumarra ture, garuu qabatamaan ifatti hojii isaa kan eegale sirna maaster pilaanii qindaa'aa kan bara 2014 akka lakkoofsa faranjiitti sirna TPLF'n dizaayiniin isaa biyya Jarmaniitti hojjetamee dhufe. Sanarraa kaasee ifaan kallattiidhaan hojiitti seene. Karaa kanaas injifannoowwan gurguddoon galmaa'anii jiru. Maaster pilaanii mormuudhaan sirni nama nyaataa abbaa irree TPLF garaagarummaa waggaa hin caalle keessatti kuffisuu danda'e jechaadha. Qeerroon bilisummaa Oromoo har'a sirna giddu galeessa irratti qindaa'eet socho'aa ture. Har'a garuu sirna jechaadha. Egaa qaamonni kaayyoo mul'ataa fi bu'aa qeerroo bilisummaa Oromootti hin amannee fi hin fudhanne bu'aa wareegama qeerroo bilisummaa Oromootiin ta'uu ofii irraanfatanii yookiin dagatanii har'a inumaayyuu akka jecha hin malleen arrabsuu, deebii kennamuun hin malle deebisuu fi qindeessanii ta'e jedhanii akka sadarkaa addunyaatti yookiin UN irratti himachuu amma ga'anitti jiran jechaadha. Haa ta'uutii gamtaan qeerroo bilisummaa Oromoo akka amanutti caasaan yookiin riifoormii haaraan yookiin mootummaan jijjiiramaa amma biyya gaggeessaa jiru kun akka bu'aa qabsoo fi wareegamaa fi bu'aa wareegamaa isaatiin dhufeetti amana. Akkasitti amanaa firris alagaanis dhugaa kana naaluu hin beeka jechaadha. Haa ta'u malee yeroo garaagaraatti waa'ee saamicha lafaa qindaa'aa caasaa mootummaa keessaaf alaan taasifamu wal qabatee yeroo garaagaraatti maqaa teessoo mootummaa federaalaa jedhu magaalaa Finfinnee irraa gara giddu galeessa Oromiyaatti weerarri taasifama. Qotee bulaan Oromoo ni buqqa'a. Jiraattonni yeroodhaa yerootti gara baraatti dararamu. Keessumaa saamichi lafaa bifa manneen waliin jireenyaa jedhamu magaalaa Finfinnee irratti fi lafa Oromoo irratti raawwatu keessumaa
dararaan maqaa magaalaa Finfinnee ta'e uummata Oromoof lafa Oromoo irratti raawwatu hanga ammaa sirna kamuu keessatti dhaabachuu hin dandeenye jechuudha. Saamicha lafaa kun yookiin maqaan saamicha lafaa maqaa mana jireenyaa hundeessuuti jedhu kun dhiifamaa amma yeroon itti viidiyoo waraabaa jirru kun weeraraa waannisaa namoonni meeshaa garaagaraa rukutuudhaan ofirra dabarsaa jiranii. Kanaaf viidiyoon keenya qulqullina dhabuu danda'a. Weerara lafaa maqaa manneen waliin jireenyaa jedhuun naannoo karaa bahaa magaalaa Finfinnee Appaadotti argamu, Tulluu Diimtuutti argamuu fi Koyyee Facca dabalatee iddoo garaa garaatti argamu balaaleffachaa turuun keenya ni beekama. Keessumaa kan Appaadoo irratti argamu Itoophiyaati. Inni biraan yookiin karaa biraa gamtaan dhaabbilee siyaasaa Oromoos ta'ee manni keenya bal'aan dhimma daangaa Finfinnee akka sararamu gochuu irratti deddeebi'ee gaaffii kaasaa gaafachaa turuun isaanii beekama. Haa ta'u malee sanaaf utuu deebiin kennin maal fiddiidhaan kan uummanni keenya irraa buqqa'e kan qote bulaan keenya irraa buqqa'e deebisanii qaama eenyummaan isaan beekamne hiruu irratti argamu jechuudha. Har'aa kan ka'e alaabanaadhaan gamtaan qeerroo bilisummaa Oromoo har'aa ibsa baaseen walgahii ariifachiisaa taa'een dhimma kana akka mormuu fi akka dura dhaabatu wareegama barbaachisaa kaffaluufis qophii akka ta'e har'as boris bira deebi'ee waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee barreessee jira. Kanaaf qaamni kamuu kana dhaga'ee deebii kan hin kennine yoo ta'e miinsiiwwan hundumaa fayyadamnee carraa hundumaa fayyadamamee tarkaanfiin qaama lachuu irratti kan kana gurguruu fi kan kana qooduu fi kan kana godhatu irratti kan fudhatamuu fi lafti nuyi uummata keenya irraa buqqisnee daangaan keenya cabee uummata keenya jadarree qaama biraa irratti hundeessinu qaama biraa irratti ijaarru hin qabnu waan ta'eef riisoorsiif lafa kana nuumti mataan keenya dararamaadha. Reewaardii qabsoo keenya hin arganne uummanni keenya miidhamaa jira. Akka uummataatti akka sabaatti akka saba Oromoottis kan miidhame hin jiru waan ta'eef sirna biyya bulchus bu'aa qabsoo saba keenyaaf uummata keenyaa waan ta'eef kana qal'isnee waan hin ilaalleef ibsa baasuu keenya irra deebine hubachiifna jechaadha. Garagalchaa dhimma kanaa gamtaadhuma qeerroo bilisummaa Oromootiif gamtaa dhaaba siyaasaa Oromoo hundumaa fi qaama dhimmi ilaallatu miidiyaalee idilee hundumaaf ni ergama. Kanaaf kana ta'uun beekamee qaamni amma ani ummatan geggeessaa, ummatan dursaa, gaaffii ummataa deebisuu kanas taa'ee fi bareegamaaf gatii qaalii ummanni kun kaffalee bu'aa isaatiin as jira, ani bu'aa isaati jedhee ofitti amanu keessumaa akka takkalee uuma gaaffii ummataa dhaga'ee deebii atattamaa akka nuu kennu abdii qabna jechaadha. Kan hin kennine yoo ta'e garuu mirgaaf faayidaa ummata keenya eegsisuuf istiraateejii baratamaatti fayyadamuu carraawwan jiru hundumatti fayyadamuu uummanni keenyaa fi qeerroon keenya ni dirqama jechaadha. Kana ta'uun beekamee sagaleen keenyaa fi sagaleen uummata keenyaa dhaga'amee deebiin atattamaa kan yeroon hin kennineef akkatti nuuf kennan kabajaan gaafanna irra deebine yaadachiisna hin akeekkachiisna jechaadha. Galatoomaa injifannoon uummata Oromoo.